መንግስታችን ሚስጥሪ ወይን ስትል ሆናደ እኮ ሚስጥሪ ወይን ኡመን ይረከት ስሞትም መረሳት ነው የምፈልገው ለሐውልት ብዬ አኪሞኒ ሮማ ጋፊ ጋፈቻ ጅሩ ጋፊን ኦገየ ከና አካ አዋለም አካ ዴቢን አር namni ማነው ዶክተር አገፈዳሚ ማን ዶክተር ያ namni sodaatu abiyyin sodaatu takkanni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya video biraatiin walitti deemnee jirra videoon guyyaa har'a video torban kan miidiyaa hawaasaa social media kan irratti namoota hedduu haasofsiise video namoota hedduu ajaa'ibsiisan walitti deemnee jirra haga xumuraatitti na wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a hundi keessanuu like godhaa YouTube isa subscribe nu godhan dhaamsa keenya galata yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu haa ta'uti ኮሜንቲ ጀለትና በረሳ ጋራ ቪዲዮት መንግስታችን ሚስጥሪ ወይን ስትል ሆናደ እኮ ሚስጥሪ ወይን ኡመን ይረከት ኡመን ይረከት ጋር ከተማ ጸደው ጥሩ ደባ ኡመን ዋኛቱ ደበ መንግስት ሆናደ ኡመን ዋኛቱ ደበ ኡመን ድርገገ ሶጂ ቀም አኒ ቤክተ መንግስት ለውጥ ከነስ ነገ ዋኑ ዱማን ነገ ጫለት ገሩ አዲ ፐርሰናሊ ጅሬኛ ኮን ነገ ገሩ መንግስት ኡመን ይረከት ዋኛቱ ደበ በተለይ አከክልሊ ከኛት ጉያቲ ሰዲኛቹን ቂንጦት ይተ ጉያቲ ሰዲኛቹን ቂንጦት ይተ አከሰ ደማም ኢልሚንቲና ቀበጡዳ ጉያቲ ሰዲኛት ይተ እንቲናን ሞን ቀበጠ ጉያቲ ሰዲኛቱ ማለ ጀጭ አከስተ ፎና ደቆ ጉያቲ ሰዲኛቹን ኦዱዱ ሪፍታሪኪ ታውሱ መንግስት ፕሊስ መንግስቲ ደርገጎታ በስራድሊ መንግስቲ ዋንተ አኒም ቤክተሞ ያው ስቲስ ዋልዲ ወጅሩ ummata kanaafis tridenti waan ta'eef natti himatu kanaaf dhufee sitti mamale beektan fikire yeroo ammaa kana yaaddoo guddaa ummatatti namoota hedduutti ta'ee kan jiru qaleensa jireenyaa fi hojii dhabdummaa dargaggoota hojii dhabuu dargaggoota jechuudha wantoonni kunniin namoota hedduutti ummatatti yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti yaaddoo guddaa ta'ee jira waan ta'eef qaamni ilaallatu waan kana irratti sirriitti hojjechuu barbaachisa gadi fageenyaan xiyyeeffannoo itti kennee waan kana sirreessuu qaba jedhee yaada lammaffaa qaalomminni jireenya amma bar irra laalu lee ulfaata hojjetaa mootummaa gubboo isin gaafatu kan irra laalu ulfaata mindaan isaa 2,000 kiraan 4,000 akkamii haa jiraatu poolisa kanarratti amma mallaqa hoggaa isin gaafatu angarana nyaatan maaliifi mindaan isaa 2,400 kiraa kifilii takkii sanuu argachuu hin danda'u lolli kun eegallaa itti fufnaan dinagdeen kufaa deemnaan korrapshiniin hammaataa deemnaan mura kooma Jawhar ansiida hin barbaadu siidaadhaaf hin qabsoofne yoo du'es irraanfatamuu barbaada jedhee waan hedduu dubbatee jira afaanuma isaa irraa haadha kennu ጓዴ አንድ ያለው ነገር አለ አርሲ ላይ ሐውልት እናቆምላለን አልከው ወዳጄ እኔ ሐውልት አልፈልግም ለሐውልት አልታገልኩም በህይወት እያለሁም ለሙገሳ አልታገልኩም ሙገሳ አልፈልግም ስሞትም መረሳት ነው የምፈልገው ለሐውልት ብዬ ሀገርና ህዝብ ሲዋረድ ሀገርና ህዝብ ሲፈርስ ለሐውልት ብዬ ከኔ ኢማጂን በልጅነቴ እኮ በ12 ዓመቴ የጀመርኩት ትግል እኔ ከተወለድኩባት ድሙጋ እኔ ከተወለድኩባትና እኔ ካደኩባት በኑሮ ሁኔታ በሰላም በልማት የተካለች እንድትወል የሚቀጥለው ትውልድ እኔ ታገልኩት እንዳደኩባት ቀበሌ ማለት ነው ለኔ ክብር እኔ ከወረስኳት የተሻለች ሀገር ለሚቀጥለው ትውልድ ማውረስ ነው ይሄን በማደርገው ትግል ሐውልት አታቆሙልኝ ተፈለጋችሁ በቁሜ ልቃጠል እንጂ ለሐውልትና ለስም ansiidaa fi maqaadhaa fi hin qabsoofne ummanni rakkoo keessa jiru keessa akka ba'uuf malee maqaaf siidaadhaaf jedhee hin qabsoofne yoo du'es irraanfatamuu barbaada jedhee akkanatti ifaan ifatti dubbatee jira sirriidha namoonni maqaadhaaf jettanii qabsooftan yoo jiraatan sirrii miti ummataaf hojjechuu nu barbaachisa ummanni rakkoo keessa yoo jiraate ummanni akka rakkoo keessaa ba'uuf hojjechuu nu barbaachisa malee maqaadhaaf hin qabsoofne yoo ta'e siidaan akka nu dhaabamuuf hin qabsoofne yoo ta'e sirrii miti viidiyoo kanarraa namoonni hedduu barnoota argata jedhee yaada. Hakiimonni yeroo ammaa gaaffii gaafachaa jiru. Gaaffiin hakiimotaa sun sirriidha.
Garuu warra siyaasaatu jallifate. Fuudhanii gaaffii qulqulluu isaan biyya keessatti gaafatan kana jala jallisan. Warra gaaffii keessan kana fuudhee siyaasa mataa isaatti geeddarachaa jiruun lakkii dhaabbadhuurraa. Kuni gaaffii kooti. Mootummaa koo gaafachaa jira. Miindaan naaf dabalamu jedhee gaafachaa jira. Ati garuu mootummaan akka hojjechaa jirta. Kanaaf gaaffii koo achitti naa dhiisi. Kun kan kooti jedhaani. Yeroo sana isinii wajjin iyyina nutis deebii argachuu qabaa jenne. Amma garuu warri jiraachuu Dr. Abiyyiin barbaannetu gaaffii keessan furate waan ta'eef keessa galuu dhiibnee callisne. Gaaffiin isaan gaafatan gaaffii sirriiti. Gaaffii hojjetaan mootummaa kamiyyuu mootummaa gaafachuu danda'u. Gaaffii kana kan gaafatan yookiin gaaffii kana kan dhiyeessan isaan mootummaadhaa fi gaaffii kanarrattis gaaffii kanaaf deebii kennuu kan danda'u mootummaa qofaadha malee qaamni biraa gaaffii isaanii kanaaf deebii tokkollee kennuu hin danda'u. Namoonni tokko tokko gaaffii isaanii kana fuudhanii dhimma polotikaa, dhimma siyaasaa wajjin wal qabsiisanii jiru. Sirrii miti. Gaaffiin siyaasaa, dhimmi siyaasaa, waa'een siyaasaa waa'ee siyaasaati. Waa'een daballii mindaa immoo waa'ee daballii mindaa waan ta'eef walitti fiduun hin barbaachisu. Amma isaaniif ooganii yookiin aantummaa isaaniitirraa rakkoo isaaniitiif cinqamanii dubbachaa jiru osoo hin taane rakkoo isaanii meeshaa godhanii fayyadamuudhaaf tattaaffii gochaa jiru. Kun immoo maal godhaa gaaffiin ogeeyyii kana akka awwaalamu akka deebiin arganne gochaa. Qulleessuu qaban isaan of keessaa akka gaaffiin isaanii deebiin arganneef hojjechaa warra jiran kun agendaa siyaasaa godhachuudhaaf warri finxalayiin keessattuu diyaasporoota biyya alaa jiran gareen muraasni yeroo baay'ee ajandaa uummataa gaaffii keessattuu ajandaa uummataatti ol gaaffii uummataa butuudhaan meeshaa cancal siyaasaa godhachuu barbaadan. Kana waa'ee yeroo barsiisonni gaaffii mana jireenyaa kaasan akkaataa isaaniitti siyaasa isaanii ceesifachuuf tursiifachuuf tarkaanfachiifachuuf tattaaffii isaan gochaa turan argaa turre rakkoo barsiisotaa dawoo godhatanii warra nama lama nama sadii garee muraasa iddoo adda addaatti maallaqaan bitee dantaa siyaasaatiif fayyadamuu barbaadutu jira ogeeyyii fayyaa kana keessa. Ogeeyyii fayyaa jechuun bar ogeessota sammuu qabanii beekumsa qaban warra kana godhanii miti. Warra lubbuu haadhaa fi abbaa isaaniitii irratti tarkaanfii amma kana kuni lubbuu haadhaa fi abbaa isaaniitii irratti haadha isaaniititu obboleettii isaaniititu dayisaaf mana yaalaa galee inni hiyyaalu ani hojiin dhaaba jechuun isheen lubbuu lama dayisaaf qophooftee jirtu lubbuun ishee ilmoo ishee waliin akka ba'u jechuudha baay'ee. Gaaffiin keessan gaaffii sirriiti. Gaaffii sirrii gaafattanii jirtu. Garuu hojii keessan addaan kutuu hin qabdanii. Maaliif yoo jettanii daqiiqaa tokko keessatti dhukkubsataan meeqaa akka miidhamu tilmaamuu dandeettu jechuudha. Yoo hojii keessan addaan kuttan. Kanaafuu hojii keessan hojjataa gaaffii keessan gaafataa gaaffii keessaniif deebii eeggachuu qabdu. Namni maannoo doktor dhaggeeffadhamee waan doktor jedha. Namni sodaatu Abiyyiin sodaatu takka hin jiru. Kaadireen saayyuun sodaatu Abiyyiin. Maaliif Abiyyi kufeera. Abu Dhaabiitti baqachuu ka'eera. Inni helikoophtarii isa kaafatee amma beeta mangistii hin bulu bara. Hin bulu yeroo hunda beeta mangistii ijoolleen nuti muumti eessuma Oromoo eegdota isaa. Doktor Milkeessa jechuun yeroo ta'e wayii Abiyyi hangina gochuudhaaf biiroo isaatti nawaamee haaduu natti fudhatee sin ajjeesa jennaan eshi jenneetuma irraa fudhanne jechuun dhugaadhuma seenee akkas immoo humnumaan qabanii nama amma waa'ee siyaasaa hin beekne nama siyaasaa hin jaalanne waa'ee siyaasaa nama hin beekne nama siyaasaa tokko hin qabne humnumaan fudhanii poolotikaatti nu dachaasuudhaaf. Viidiyoon kun torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti namoota hedduu ajaa'ibsiisee namoota hedduu rifachiisee jira. Keessattuu jechuudha wanti sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti baanee dubbannu namoota hedduu doggorsuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhuu qabna. Garuu yeroo ammaa kana akka yeroo durii sanii miti jechuudha. Uummanni waan biyya keessa jiru sirriitti hubatee sirriitti adda baasee beeka. Ka biyya keessaa qofa miti isa biyya alaatu sirriitti dhagaa jechuudha. Miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa sirriitti fayyadamaa waan ta'eef dogoggorsuun baay'ee ulfaataa dhugaa soba dhugaa irraa fagaatee waan akkanaa kana dubbachuun sirrii miti. Uummataaf hojjanna yookiin uummataaf hojjataarra yoo ta'e dhugaa dubbachuu nu barbaachisa malee soba dhugaa irraa fagaatee dubbatanii uummata dogoggorsuun sirrii waan hin taaneef sirriitti itti yaadnee osoo dubbanne. Hin ta'u Doktor Milkeessa maaliif hin ta'u beektuu amaddoo akkanaatti gaafa jaalattan jaaladhaa jettanii gaafa jibbitan jibbaa jettanii gamaa gamanatti nu gottotuun kun harreen mabbaa keessaa isitti fakkaata kan caakkaa hundatti nu gottottanii nuyi saba miskiina kana. Maal amma kana wanni qolitti jabaachuun. Oromoon yoodhuma sin jaalattanii gaarummaa walii lallabdan irra sin jaalata.
Siyaasa barbaadan kee jiraadha. Jibbinsa barbaadan jibbinsa dhuunfaa walirraa qabaadha. Inaaffaa biraa walirraa qabaadha. Akka dubartii masaanuu walitti inaafaa sin akka barbaadan wal fudhadha. Oromoon garuu kaleessuma gaafa sin maqaa walii tolchitan gaafuma sin wal jaallattanii fi wal kabdan sana sin jaallata. Paartii mormuus haa ta'u, paartii aangoorra jirus haa ta'u. Ani deeggaraas miti. Mormaas miti. Akka Oromoo miskiina tokkotti, akka Oromoo garraamii gamaa gamanatti guuttatamuu rakkisee tokkotti gaafuma wal jaallattanii wal kabdan sana nu wayyaa maali yoo? Maali yoo? Isheen kun inaaffaadha. Nama dhuunfaachi wal loltanii wal jibbuu dandeessu. Uummata miskiina maa jidduutti dhagaarra buustu uummata nagaa barbaadu kanatti. Maqatamus immoo jechuun kaleessa gaafa faannoonis juntaanis maaliinis gamaa gamanaatti waan sana helikooftariin hin baqanne amma sa'aatii kana waan baqatu natti hin fakkaatu ana garuu nan galchu. Garuu sirree miti doktor nagaatti humnaan siyaasatti nama deebistu. Isinis yaada keessan mee yaada qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan. Yaada kamiyyuu haa ta'uuti koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahaa hin jiru waan ta'eef laayikiin keessan na barbaachisaa. Laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.